Yooyyaa akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota maatii hambaa miidiyaa oduu har'aa qabadheessaniif dhiyaadheeraa oduu waliin an caaltu tamaskeenii. Aanaa darraatti haleellaa hidhattoota faannootti fufeen namoonni 180 ol ukkaanfamuu jiraattonni himan. Naannoo Oromiyaa godina Salaalee aanaa darraatti haleellaan hidhattoota faannoo torban darbe akka haaraatti eegalee itti fufuun jiraattonni aanichaa 180 ol ta'an ukkaanfamanii maatiin isaanii maallaqa gaafatamaa jiraachuu jiraattonni natti himaniiru jechuudhaan Addis Istaandaard gabaaseera. Haleellaa bitootessa 2024 hidhattoonni faannoo gandoota aanichaa 3 keessatti raawwataniin lubbuun namoota 9 darbuu fi manneen jireenyaa hedduu gubachuun gabaafame. Ergasii haleellaa itti fufiinsaan raawwatameen jiraattonni gandoota Jirruu Daaddaa, warreen Gabroo fi Manqaataa Waariyoo 186 ukkaanfamaniiru. Namoonni kunneen manneen barnoota garaagaraa keessatti uguramanii jiraachuu kan eeran jiraataan bakkicharraa yaada kenne kun isaan keessaa dubartoonni ulfaa 2 bakkuma uguramanii jiranitti dahuus himeera. Akka gabaasa kanaatti qaamni faannoo jedhamu kun namoota ukkaanfaman kana gadhiisuuf nama tokkoon qarshii 150 hanga 200 gaafachaa jira. Humnoonni faannoo jedhanii of waaman kunneen gandoota aanichaa naannoo Amaaraa waliin waldaangeessan keessatti irra deddeebiidhaan haleellaa garaagaraa raawwataniin walqabatee qonnaan bultoonni hojii idilee isaanii hojjechuu fi kan danqaman ta'uunis gabaafameera. Hidhattoonni Amaaraa faannoo jedhaman kun haleellaa eenyummaa irratti xiyyeeffate ilmaan Oromoo irratti raawwataa turanii fi jiraniin ajjechaa, saamichaa fi darara adda addaa raawwataa turaniiru. Dhimmi daangaa furmaata yoo hin arganne Itoophiyaa keessatti waraana biraa kaasuuf carraa akka qabu ibsame. Gabaasni dhaabbanni basaasa Ameerikaa baasee akka mul'isutti Itoophiyaan ammallee sababa daangaa fi rakkoo keessootiin lola keessummeessuu akka dandeessu ibsuudhaan akeekkachiise. Waliigalteen Piriitooriyaa Itoophiyaa keessatti nageenya kan fidu ta'us namoonni daangaa furmaata hin arganne biyyattii gara waraana biraatti geessuu akka danda'an himame. Akka gabaasa madaallii baala waggaa dhaabbata nageenya Ameerikaatti tibba kana bahetti waliigalteen Piriitooriyaa waraana dhiiga dhangalaasuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture xumuruu danda'a. Garuu dhimma daangaa furmaata hin arganne irraa kan ka'e waraanni biraa ka'uu akka danda'us akeekkachiseera. Kana malees Itoophiyaan walitti bu'iinsa keessoo hedduu waliin waldhabdee keessa akka jirtu eeruun saboota biyyattii keessatti waldhabdeen akka jirus agarsiiseera. Haala kanaanis walitti bu'iinsi sabootaa ajjechaa garmalee fi miidhaa kanaan walqabatan uumamuu akka malus dhaabbanni kun hubachiiseera. Gabaasa kana keessatti waldhabdeen daangaa Tigraay fi Amaara gidduutti falmisiisa ta'es eerameera. Innis dhimmi Walqaayitii fi Raayyaa yommuu ta'u, bakkoonni kun ammallee waldhabdee biraa Itoophiyaa keessatti uumuu akka malan yaaddoosaas ibseera. Mootummaan federaalaa bakkoota falmisiisoo ta'an kana ofiisaa to'atee haga sagaleen uummataa irratti kennamutti tursiisuuf hojjetaa akka jirus ibsaa tureera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay bakka kanarraa kanneen buqqa'an gara qe'eesaaniitti akka deebi'aniif daangaan bulchiinsaas bakka lola duraanii turetti akka deebi'u barbaada. Atakaaroon daangaadhaan walqabate ka'uun kun ammallee itti fufee jira. Hidhattoonni Amaaraa faannoo jedhaman namoota hojiif gara hidhaa laga Abbayyaa deeman 280 ol kan ukkaamsee hagammaallee hin gadhiiseen akka jirus gabaafame. Dargaggoonni 280 ol ta'an naannoo kibba Itoophiyaa irraa mindeeffamuun lafa bishaan ciisu qulqulleessuuf gara hidhaa guddicha Abbayyaatti osoo imalaa jiranii hidhattoota faannootiin naannoo Amaaraatti ji'a darbe keessa butaman ammallee akka hin gadhiifamiinis himame. Dargaggoonni bulchiinsa kibba Itoophiyaa irraa gara naannoo Benishaangul Gumuzitti hojiidhaaf deemaa turan kunneenis naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaa keessatti garee hidhattoota faannootiin butamanis fudhataman. Dargaggoonni naannoo kibbaarraa garas deemaa turan humna hidhate kanaan butamuun dhaga'amu hordofee maatiiwwan isaanii yaaddoorra akka jiran ibsachaa jiru. Dargaggoonni kun hojii hidhaa laga Abbayyaatiif bosona akka jiranii fi hojii humnaa kan biroof bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Garduulaa fi aanaa Aallee keessaa kan filataman yoo ta'u, osoo bakka deemaa jiran hin qaqqabiin naannoo Amaaraa godina Gojjam Bahaatti karaarraa butamuu isaanii maatii miidiyaa hawaasaarraa baruus dubbatanii. Dargaggoonni kunneen waajjira hojjetaa fi hawaasummaatiin leenjii fudhatanii hojiif osoo deemaa jiranii naannoo Amaaraa keessatti hidhattoota Amaaraa kanaan akka butaman aanga'aan naannoo kibba Itoophiyaa tokkos himaniiru. Akka aanga'aan kun jedhanitti hojjettoonni kunneen konkolaataa uummataatiin deemaa kan turan yoo ta'u, bakka itti butaman irraa bilbilanii akka himanitti raayyaa ittisa biyyaatti makamtanii nu waraanuuf filatamtanii dhuftan jechuudhaan hidhattoonni faannoo jedhaman kun akka ukkaamsanii jiran himataniiru. Hojii humnaatiif gara hidhaa haaromsaa deemaa akka jiran itti himnallee hidhattoonni kun amanuu hin dandeenye. Akka odeeffannoon naannoo kibbaa Itoophiyaa irraa argame mul'isutti dargaggoonni kunneen umriin isaanii waggaa 18 fi 30 gidduutti argama. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii kun akka himanitti dargaggoota hidhattoota faannoon butaman kanneen bilbilaan qunnamuun danda'amullee haalli isaan irra jiran garuu humna naannichaatiin olidha. Dhimma kana laalchisuun mootummoonni naannoo Amaaraa federaalaa fi hanga ammaatti waan jedhan hin qaban.